Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo shamaa harkafuun akkam jirtu baga jiraattanii dhimma peejii dheengaddan gurguramu irratti barsiisaa dhaqee viidiyoon dheerannaan addaan peejii keenya egaa reeportii jara feesbuukitti goonee yookaan iyyannee sanbooda yoo nurraa kaasuu didan maal goona isa jedhuuf yaaliin lammaffaan yookaan karaan lammaffaan meriij godhuu yaaluudha. Meriij jechuun peejii tokko peejii isa fakkaatu maqaan illee isa fakkaatu wama hundaan iyyuu isa fakkaatu tokko humnee filoora peejii tokko irra jiru fakkeenyaaf filoora peejii kanarra jiru kana gama filoora Facebook haaraa uummannetti hordoftoota keenya achi deeffannee san booda peejii kun guutummaan guututti hin gubata jechuudha. Sanaaf sanas haalatti gootan isin agarsiisa. Waan kana dhibbarraan dhibbatti nama hundaa milkaa'a jedhee yaadu haa ta'u malee peejiin tokko hojiin isaa kan wal fakkaatu ta'ee maqaan isaa hundi wal fakkaatee kan uumamu taanaan walitti deebi'ee peejii tokko ta'uun ni danda'ama wama jirullee kun. Kanaaf karaa kamiin isa goona isa jedhuuf eega reeportii gootanii peejiin keessan isinirraa ka'uu didee eegdanii abdiirraa kutattanii yookaan yeroof manaan deebi'u jettanii itti amantanii yoo waggaa takka amata takka eeggattanii fedhii jaraatiin isinirraa kaasuu eeguun isinitti ulfaatee akkasitti meriij gootanii peejii biroo uummattanii sarratti deeffachuu ni dandeessan jechuudha. Kanaaf gabaabumatti karaa isin ittiin meriij gootanii peejii kabiraa uummatanii walirratti deeffattan isin agarsiisaa. Yoo feetan peejuma sanaan seenuu dandeessan switch gootanii yoo feetan immoo feesbuukuma keessanii seentanii bakka meriijii hidhattan jechuudha. Googeliinis ni jira karaa gabaabaa asiin irra isinii gala jira isin agarsiisa. Seetingis eega dhuftanii help sappoortii dhaatan. Help sappoort eega dhaatanii help seentarii kana dhaatan jechuudha. Help seentarii eega dhaatanii eeganne akkas jedhee asirratti meriij to pages yoo jettanis peejii yoo jettanis rakkoon qabu akkas jettanii eega barreessitanii sarchi gootan san booda akkasitti dhufaa lamaffaarra jiru kana gadi dhaatan jechuudha. Akkasitti eega gad dhaatanii waa'ee peejii meriij godhuu isinitti agarsiisa jechuudha. Kana jechuun waan godhuu qabnu maqaa wal fakkeessuu yoo peejiin sila bifa gabatee irra jiraate lachuu bifa gabatee ta'uu qaba. Yoo sila bifa piroofaayiliitti deebi'ee jiraate bifa piroofaayiliitti deebi'uu qaba. Kana jechuun kun wala amma peejiin bifa gabateetti kan jiru kana isa san yoo godhuu barbaanne kana dubbifnee kana laallee san booda liinkii nuu kenna booda gacuqaafnee ittiin seennee meriij goonu jechuudha. Kunoo kanaan seennaa jechuudha. Peejii isa bifa gabateetiin jiru jechuudha. Kana jechuun duuba deebi'ee yeroo tokko isin agarsiisu bifa peejii kilaas yookaan peeji ka jedhamu gabatee kan jedhu kana yoo ta'e peejiin keessan kan isin meriij godhuu deemtan yookaan isin adabe yoo jiraate yoo kana ta'e haaluma kanaan qopheessitan ka biroo maqaallee akkasitti gabatee gootanii jechuudha. Addaan bal'ifamee ka jiru kana jechuudha. Yoo ammoo peejiin keenya kana fakkaatee ka jiru ta'e haala kanatti deebi'ee kanuma haala kanatti deebi'ee jiru bannee walirra deebifna jechuudha. Kanaaf warri amma bifa gabateen jedhu kana asirraa eegaltanii kana laaltanii waa hundasaa karaa ittiin seentan agarsiisee jira. Asiin kuno business facebook.com pages meriij jettu kanaan seenameeti kan inni meriij godhamu jechuudha. Kanaaf kan warra peejiin bifa piroofaayilii deebi'ee yookaan bifa kiyyatti deebi'ee jiru san asiin kuno asirraa waa'ee sanaa ibsaa. Asiin gad deemnee gaduma dhufnee kunoo ka isaa immoo kunoo asiin nuu kaa'amee jira jechuudha. Isuma gacuqaafnee akkasiin gacuqaafnee keessa nu seensisaa. San booda feesbuuka peejii sun irra jiru feesbuuka adminiin peejii sanaa irra jiru yookaan ka irraa uumame isa ta'u ka adminiin itti kenname yookaan ka jara hoogganaa jiru jechuudha. Sana isinii fidaa paaspoortii galchitan paaspoortii feesbuuka keessanii. Peejii walumaa galatti feesbuukaan ala jiraachuu hin danda'u waan ta'eef feesbuukumatu hooggana. Feesbuukaan seenamas feesbuukaan sirreeffamas. Sanaaf paaspoortii feesbuuka keessanii galchitan. Ani haa galchuu fakkeenya. Eega filafiititti isin fidee booda haala kanaan isinii fida. Kunoo iddoo lama kaa'ee jira. Kunoo tokko as gubbaa tokko jalee. Peejiin inni gubbaa jiru kun isa meriij godhamee filoorri isaa fudhatamee deemuu jedhu yookaan booda gubatudha. Inni gajjallaa kun ammootu isa kaa'amu taa'udha. Kanaaf isa meriij godhuu deemtan sana as gubbaatti galchitanii akkana gadhaatanii yeroo inni bootaa isinii baase maqaa peejii keessanii sanatti naqxan. Fakkeenyaaf isa kana godhu haa deemu fakkeenyaaf. Inni akkas ol ba'e peejuma sana gadhaatanii akkasitti gurraacha'a. Isa jalaa irratti immoo peejii isa irratti godhuu deemtan sana galchitan. Isa jalee kanaa galchuu san booda eega akkasii galchitanii amma kun maqaan peejii kanaa lachuu wal fakkaata jechuudha. Maqaa qofa osoo hin taane wanni marti wal fakkaachuu qaba. Amma kontiiniyuu jennee filafiititti adeemna. Eega filafiitiin deemsee akkanatti nutti hima jechuudha.
Kana jechuun peejiin inni kun ni gubata jechuudha. Eega foloowarri isaa gara peejii isa kanaa dabarfatee gara xiyyan deemu kanatti dabarfatee booddeen isaa peejiin kun ni bada jechuudha guutummaan guutuutti. Wanni nu maxxansaa turres feesbuukummaan sun ni bada jechuudha. Hordoftoonni kanarra jiru gama kana dabarfatee yoo amma kun fakkeenyaaf asitti kun kaamerii godhamuu deemu kun 100,000 140,000 161 qaba hordoftoota filoora jechuudha. Inni itti godhamuu deemu kun 94,355 qaba. Inni 1,140,161 kun iddoo lakkoofsichi filoorri kun isa kana dhufee idaamee inni kun ol guddatee 200 wayii dhaqa. Filooriin isaa yookaan hordoftoonni isaa 200 wayii dhaqa. Inni kun guutummaan guutuutti badaa jechuudha. Kana jechuun hordoftootuma irraa isa kanarraa fuunee gamana dabarfannee isa kana ol guddifnee isa kana balleessinee jechuudha guutummaan guutuutti. Akkasitti xiyyaannoo agarsiisaa. Yoo sila kasila gubuu barbaanne nurkaa wal makatillee duuba deebinee eegasii duuba eega deebinee booda sirreeffachuu dandeenya. Kana jechuun yoo amma fakkeenyaaf isa kana balleessuun barbaanne isa kana as qabeen isa kana immoo yoo balleessuu barbaade duuba qabaa jechuudha. Walumaa galatti bakki qayyii warri inni gara qayyii jiru kun ni gubataa isa gara kanaatu afaa jechuudha. Booda sammiit bakka jettu kana gadhaatanii fillafiitiitti isin geessaa jechuudha. Yoo sirrii hin taane wanni isin dogongorta yoo jiraate waa biraa fidaa yoo ta'e inni yoo ni ta'a san booda deebitanii sirreessuu dandeessan. Amma fakkeenya yoo fudhanne asii wanni dogongora ta'a jedhan yaadu peejii kiyya kana keessaa kuni amma lookeeshiniin isaa Almuntazaa Qaxar jedha. Inni kun as jalaan qabu. Footogiraafii jedhee jira asiis jedhee jira. Kana jechuun waan peejiin kun qabu kunillee qabaachuu qaba wal fakkaachuu qaba jechuudha. Kana jechuun viidiyoo kireetor yookaan artist jedhee ka peejii kanarra asiin jiru yoo ta'e asiinillee akkas ta'e jiraachuu qaba. Kana hunda wal fakkeeffattanii sambooda miriijisinii ta'uu danda'a. Ani amma kana godhuufis hin barbaanne osuma godhuu barbaadeefu hin ta'u. Maaliif amma kun asii lookeeshina iddoon jiru yookaan naannoo sana himee jira peejiin ni jalqabarraa. Kun immoo hin qabu jechuudha. Wal fakkeessuun qaba dirqama godhuuf jechuudha. Sambooda sammiit gootanii gara fillafiitiitti deemtanii haala kanaan peejii walirratti deeffachuu dandeessanii. Kanaan illee gaafa inni adabamee jirullee adabbii waggaa tokko eeggachuu yoo uffitan yookaan dadhabdan haala kanaan isa kana dabarfattanii haaraa humdanii isarra dabarfattanii itti fayyadamuu dandeessanii. Eeganni deebiillee peejii lamatti fayyadamu tokkotti deeffadha yoo jettan lammansaa kan isinitti walirratti deeffachuu dandeessa. Walitti deeffattanii itti fayyadamuu dandeessanii. Yoo barbaadan immoo peejii lama godhattanii itti fayyadamuu dandeessu. Sababaan isaa waan sababaa ta'ee isin jalaa hunguramu waan hin beekneef yoo peejii lama wal fakkaataa qabaatan isin fayyada. Gaafa tokko hungurame tokko itti fayyadamtu. Kanaaf iyyuu yoo lacheen isaatti fayyadamtanis gaarii yoo walitti deeffattanis gaarii. Yoo ammoo gaafa peejiin keessan hunguramu peejiin keessan hungura isin irraa ka'uu didee haaraa humtanii haaraa sanarratti miriij godhuu jennaan isin dide ammootu karaan isin itti fayyadamuu qabattan peejii haaraa bantan sanatti viidiyoolee garaagaraa maxxansa duruu maxxanfattan. Isa ta'u haaraa isa ta'us maxxansitanii san booda peejii isa hunguramee jiru sanaan sheer gootan jechuudha. Kana jechuun ani amma gaafa peejii kana banee jiru sana gaafa peejii kana banu peejii isa kanaan immoo sheer godhataa ture jechuudha. Kanaan immoo sheeriin godhaa ture. Wanni isinii galuu qabu peejiin tokko gaafa adabame yoo ittiin poosti gootan uumaa bu'aa hin qabu. Nama bira illee hin gahu. Kasila namni kumni tokko ilaalu nama 100 ilaala yookaan nama 50 ilaala nama bira hin gahu. Wanni sun siisteemumaan ala ta'a jechuudha. Faayidaa tokko illee hin qabu. Filoorii kasila guyyaatti kumni tokko isinii dabalu yoo jiraate namni 100 isiniif ni da'amu guyyaatti. Yoo kaa'uu gadi deebi'aayu. Yoo sila 100 ta'e 90 wayitti gad deebi'aa ta'a. Hordoftoonni hin dabalu jechuudha. Wanni akka vaayirasii jechuudha. Akkas taanaan jechuudha. Saniifi ittiin maxxansuu dhiiftanii inumaayyuu maxxansa dogongora qabu lammata maxxansinaan eega qayyii isin kenne eega haala kanaan qayyii fidee ammallee dogongora kana fakkaatu maxxansinaan guutummaan guutuutti bada jechuudha. Gaafa qayyii kanarra jiru carraa yoo dhaabbattanii maxxansa addaan kuttan malee waan dogongoraa maxxansinaan isinii dhumate yoo ammootu dogongora bilisa ta'e maxxansitan wamaa bu'aan qabu nama birallee isiniin gahu namni illee poostii keessanii hin argu jechuudha. Isinii galee kanaaf namoonni baay'een gaafa feesbuukii keessan maxxansi keessan nama bira gahuu dhabee namni ilaaluu dhabee laayikii godhuu dhabee sheerii godhuu dhabee deemtanii kwaalitii peejii keessanii seentanii ilaaluu qabdan sirrii jiramoo sirrii hin jiru seetingisii dhuftanii haalumaan viidiyoo duraanii keessatti isin agarsiisetti seetingisii dhuftanii peejii kwaalitii bakka jedhu cuqaasuudhaan gad dhuftanii ilaaluu qabdan. Peejiin kiyya qulqulluu moo qulqulluu miti haala kanarra jiraate qulqulluu bifa keellootti yoo adabamee jira adabbii haga ta'e tokko uumaa rakkoo hin qabu sun yoo deddeebitanii ammallee waan dogongoraa humtan ta'e si'a 2-3 haala kanaan keelloo isin kenne san booda gaafa qayyiitti deebisee
wamaa bu'aa tokko hin qabu. Yeroo sanaaf isin yeroo inni akkas ta'u daftanii peejii biraa uummattanii eega walitti deebisuu yaaltanii yoo isin dide peejii haaraa sanaa waa maxxansitanii isa kanaan immoo sheer godhattan isa ungurame. Yoo maxxansitan fakkeenyaaf peejii ungurame sanaa yoo maxxansitan yookaan nama 10 nama 5tu sheerii godha. Garuu kaaniin haaraa waan maxxanfattanii yookaan kan dur peejii biraa yoo qabaattan yookaan feesbuuka kaanii yoo qabaatanii isaan maxxanfattanii isa ungurame kanaan sheer gootan sheerii isin gootan sana jalaa namni arga malee ittiin poostii goonaan bu'aa hin qabu. Kana jechuun ittiin poostii godhuurra ittiin sheer godhuutu bu'aa qaba. Isin yeroo inni kun unguramu hamata takkoon sana hagasitti feesbuuka duraan qabdan ta'ee haarawa ta'ee sanitti fayyadamtanii agasitti kan biroo guddifattan. Sun ammootu gaafa waggaa tokko ga'e ofiin irraa isinii kaasu. Adabbiin isaa eega diimaatti deebi'e waggaa takka. Yoo yaaltan riippoortiin iyyata galfattan kadhattan isin irraa ka'e. Carraan biroo yoo walitti isinii deebi'e yeroo unguramee jirutti peejiin baay'ee miriijin ta'uu ishii jedhee. Gariin irraa ungurri keeyyuu akka laayyootti namaaf miriijin ta'u. Eega isinii ta'uu didee hin gatinaallee kabirootiin waa maxxansaa isaan immoo sheer godhadha. Gaafa inni kun isinii deebi'e immoo isa kanattis fayyadamaa sanattis fayyadamuu dandeessu. Haaluma amma itti fayyadamaa jirutti jechuudha. Kanan isiniin jedhaa haala kanaa yoo deemtan isin rakkisu namoonni baay'een gaafanii namni maxxansinaa waa maxxansinaan faayidaa dhabee yookaan namni arguu dhabee faayidaa dhabeera jedhanii darbanii yookaan hin laalan jechuudha. Hin deebi'aa waggaa takka tura. Kunoo fakkeenya yoo fudhattan wanni isin maxxansitan sun inni mul'ataa deema. Eega maxxansitanii waan kana eega irratti ol baaftanii ammana ga'ee jira guyyaa hagana ga'ee jira jedhee milikkita kaadeema. Amma kun yoo laaltan wanni kun eega maxxanfamee yookaan wanni dogongora fide kun baatii 8 jedha. Baatii 8 jedha kana jechuun baatii 4 tafe. 8 jedha takka gaafa baatiin takka taanee dhumate 9 jedha 10 jedha 11 jedha 12 jedha. 12 fixee gaafa inni waggaa takka guyyaa takka jechuu eegale wanni sun wanni asirratti dogongora ta'ee nurra qabamee jiru kun asiini ka'a. Ka ittaanullee guyyaa maxxanfame sanarraa gaafa hamata tokko achiini ka'a. Gaafa wanni nu adabsiise kun yookaan 2 ta'u 3 ta'u achirraa ka'ee dhumate walumaa galatti qulqullaa'ee akkasitti bifa bareedaa kana nuu fidaa jechuudha. Haala kanaan gannee guyyaa isaallee ilaalaa deemuu dandeenya.